Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii koo odeeffannoowwan har'aatan isinii dhiyeessaa. Odeeffannoowwan kanaa hordofuudhaan yaada akka kennitaniif sabskiraayib akka gootaniif akkasumas immoo laayik gochuudhaan namoota biroo akka dhaqqabuuf shoora keessan akka gumaachataniif kabajaaniin isin gaafadha. Kallattumaaniin gara odeeffannoowwan har'aaf qopheessetti isin dabarsaa turtii gaarii. Walitti qabaa boordii filannoo Itoophiyaatiif kaadhimamtoonni xumuraa lama adda ba'uun koreen calaltuu hooggansa boordii filannoo Itoophiyaa beeksiseera. Koreen kun sadaasa 13 hanga 13 bara 2016tti eeruu 56 fudhachuu beeksiseera. Namoota eeroon dhiyaatan kanneen ulaagaa kaa'ameen namoonni dhuunfaa 5 adda ba'anii turuu ibseera. Namoota 5 adda ba'an keessaa 2 ulaagaa xumuraa darbuudhaan dhiyaachuun eerameera. Haaluma kanaan addee Meelaat Warqahaayiluu fi obbo Taaddasaa Lammaan kaadhimamtoota xumuraa ta'uudhaan akka dhiyaatan boordichi beeksiseera. Namoonni kunneen muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif akka dhiyaatan himameera. Namoota lamaan keessaa tokko walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessaa akka ta'aniif muummichi ministeeraatiin dhiyaachuudhaan manni marii bakka bu'oota uummataa muudama isaanii kan raggaasisu ta'a jedhamee eegama. Sochii guddina oomishaa fi oomishtummaa qonnaa mirkaneessuu keessatti gaheen giddugalawwan qorannoo qonnaa olaanaa ta'uu pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Milkaa'inoota gama misooma qonnaa inisheetiiviin argamaa jiran isaaniin ala yaaduun hin danda'amu jedhan pireezidaantii Shimallis Abdiisaa. Agiroo ikoloojii adda baasuun kaartaa midhaan qonnaa kiroop maap agarsiisuun sanyii fooyyessuun akkasumas immoo argannoo sanyii fooyyaa buufata qorannoo fi ooyiruu qonnaan bultootaa irratti baay'isuun qonna karaa qabsiisaa jira jedhan. Mootummaan gahee kana hubachuudhaan dhiyeenyaan waliin hojjechaa jira. Gara fuulduraattis gumaacha hanga ammaa taasisanii olitti akka deeman abdiin qaba jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru pireezidaantichi. Itoophiyaan hojiilee milkaa'ina gama wabii nyaataa mirkaneessuuf hojjetaa jirtu irratti muuxannoo qooduu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himaniiru. Yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa Dubaayitti qophaa'e irratti Itoophiyaan misooma ashaaraa magariisaa fi misooma qamadii irratti hojjetamaa jiru ilaalchisuudhaan muuxannoo horattee qooddee jirti. Hojiiwwan jijjiirama rakkoo jijjiirama qilleensaa qolachuuf Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiru ilaalchisuudhaan muuxannoo ishee hirmaattota yaa'ichaatiif qooduun himameera. Itoophiyaan waggoota 5 darban keessa sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuuwwan biiliyoona 32.5 dhaabuus himaniiru. Haga bara 2026ttis biiliyoona 50 ga'uudhaaf hojjetamaa akka jirudha ministeerichi kan himan. Misooma qamadii jallisiidhaan deeggaramanis hojiiwwan bu'a qabeessi akka hojjetamaa jiranii fi muuxannoon kunis akka qoodamee eeraniiru. Manni marii magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee afuraffaa bara hojii sadaffaa har'a gaggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murteewwan dabarseera. Wixinee labsii hundeeffama mana kitaabaa Abrahootii fi wixinee dambiiwwan caasaa dhaabbilee fooyyessaa tajaajilaa sirreessuu keessatti gahee olaanaa gumaachan irratti mari'achuun murtii dabarseera manni marichaa. Manni kitaabaa sadarkaa idil-addunyaa eeguun tajaajila akka kennu fedhii tajaajilamtootaa guutuun tajaajila sa'aatii 24 akka kennuuf manni kitaabaa Abrahoot lakkoofsi lammaffaan immoo naannoo Maganaanyaatti akka ijaaramuuf murtiin darbeera. Kuni kana nuti jiru magaalaa Finfinneetti guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaan qophiiwwan garaagaraatiin har'a kabajameera. Guyyaan kun mata duree heddumminaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaalessaaf jedhuun sagantaalee garaagaraatiin fi marii paanaaleetiin kabajame. Waltajjicha irratti itti aantuun afyaa'ii mana maree federeeshinii Aadde Zaaraa Umadee fi afyaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee Aadde Buzeena Alqaadirii fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroon akka hirmaatan beekameera. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaan naannolee garaagaraa keessatti marii paanaalii fi qophiiwwan adda addaatiin kabajamaa jira. Xumurri isaa immoo naannoo Somaalee Jigjigaatti ta'a jechuudha. Sadaasa 25 irraa eegalee qophiiwwan adda addaatiin kan kabajamu ta'uusaa kana dura himamuun ni yaadatama.
Chaayinaan tumsa daldala bunaa Itoophiyaa waliin qabdu daran cimsuuf fedhii akka qabdu paartii koongirensii biyyaalessaa Chaayinaatti walitti qaban koree dhaabbii qonnaa fi dhimmoota baadiyaa Du Jibaa'oo himaniiru. Miseensonni koree dhaabbii qonnaa fi dhimmoota baadiyaa Chaayinaa kunniin afyaa'ii ittaantuu mana marii bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo fi miseensota mana marii biroo waliin dhaabbata alergii bunaa galaanitti argamu daawwataniiru. Bunni Itoophiyaa gabaa Chaayinaa keessatti bal'inaan babal'achaa akka jirus Du Jibaa'oon wayituma kana himaniiru. Chaayinaan tumsa daldala bunaa Itoophiyaa waliin qabdu daran guddisuudhaaf fedhii akka qabdullee wayituma kana himan. Odeeffannoo alaatiin manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaalee waraanaa waggoota 30 dura Soomaaliyaa irratti murteessee ture kaasuusaa himeera. Qoqqobbiin kun akka ka'u guyyaa kaleessaa sagalee caalmaatiin akka mirkanaa'ee aartiin gabaaseera. Waldhabdee fi jeequmsa Soomaaliyaatti bara bulchiinsa Ziyaad Baarree bara 1992 mudatee hordofee daddabarsee meeshaalee waraanaa seeraan alaa biyyattii keessatti daran babal'atee waan tureef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii akka itti murteessee ni yaadatama. Naannoo ba'a Afrikaatti daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa sodaa nageenyaa hammaataa ta'ee turuusaa maddi oduu kun himeera. Dhumarratti dhimma hiriira nagaa wajjin odeeffannoo jiruun isinitti hima. Egaa tibbana finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran hiriira nagaa magaalaa Finfinneetti adeemsisna jechuudhaan waamicha dabarsaa turanii hiriirri kun egaa gonkumaa kan hin yaadamnee fi kan hin adeemsifamne ta'uusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee himeera. Murtee xumuraa argataniiru jechuudha. Jaawwisaawwan haala kanaan magaalaa Finfinnee keessatti hiriira gaggeessuun gonkumaa hin danda'amu. Kun ammoo sababoota adda addaa qaba. Akka sirna dimokiraasiitti hiriira nagaa gaggeessuudhaan gaaffii dhiyeeffachuun rakkoon qabu. Inni kun garuu kanarratti kan bu'uuraa akka hin taane beekamaadha. Magaalaa Finfinnee onkoruudhaaf jeequudhaaf waan barbaadaniif Finfinnee keessatti hiriira nagaa gaggeessinaa jedhanii sosocho'aa turanii kun gonkumaa hin ta'u jedhamee itti himameera. Egaa deebiin kun erga kenname booda immoo finxaaleeyyiin wanti ololaa jiran jira. Mootummaan diddaa kan mul'ise waan nu sodaateefi jedhani. Kun gonkumaa waan hin yaadamnee fi waan ta'edha. Mootummaan wanti ittiin sodaatu hin jiru. Yoo sodaate sammuu tarii ummataaf yaadda'uudhaan malee sodaan biraa hin jira jedhamee gonkumaa hin yaadamu. Humnoonni kun egaa Finfinnee keessatti hiriira nagaa utuu ni adeemsisan ta'e illee waldhabdeen uumamuusaa waan hin oolledha. Tarii waldhabdeen kun wayitii uumamutti jeeqamsi hokkarri uumamee namarra miidhaan ga'uu danda'a. Kanan ammoo isaan maqaa gaarii argachuu danda'u jechaadha. Magaalaa Finfinnee keessatti akkana goonee jechuudhaan olaantummaa argachuudhaaf carraaqqii taasisanidha. Egaa hiriirri kun gonkumaa waan yaadamuu fi waan gaggeeffamuu miti jechuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee itti himeera. Sadaasa 30tti ture kan waamanii gaggeeffamu jedhamee itti himameera jechaadha. Jarri kun haala kanaan egaa socho'aa kan jiranii wayitii kanatti amma mootummaa arrabsaa jiru. Keessumattuu ammoo raayyaa ittisa biyyaa irratti duuluudhaan maqaa balleessaa adda addaa raawwachaa jiru. Hundumaafuu garanatti kan bobba'an haleellaan raayyaa ittisa biyyaatiin itti aggaamamee miidhaa waan irraan ga'eef waan injifatamaniif akka ta'e ni beekama. Hundumaafuu finxaaleeyyiin ergamtoota diina alaa ta'an Itoophiyaa mo'achuu fi adeemsa guddinaa imala badhaadhinaa gonkumaa gufachiisuu akka hin dandeenye kanarraa hubachuun ni danda'ama. Egaa hordoftoota koo waan hordoftaniif odeeffannoo kana waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota kanneen biroo biraas dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe godhaa. Namoonni subscribe hin goone jechuu kooti like godhaa. Dhaggeeffachuun keessan erganollee like gochuun gatii isin hin baasisu. Yaadas kennuu ni dandeessu. Wantin fooyyessuu qabu yoo jiraate natti himuu dandeessu. Bilisadha kuni hirmaadhaan itiniin jedha. Nagaatti fayyaa ta'a.